waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand mallatteessaniin paartiinis ta'e biyyi kamiyyuu hin miidhamu jechuun mootummaan Itoophiyaa beeksisee jira. Tajaajila dhimmoota kominikeeshinii mootummaa har'a ibsa baaseen walamantaan cabees ta'e seerri irra darbamee jiru jedheera. Ibsi ba'e akka jedhutti Somaalilaand beekamtii argachuuf carraaqii gootu laalchisee mootummaan Itoophiyaa ejjennaa qabaachuuf gara fuula duraatti gadi fageenyaan akka qorachuuf jiru waliigaltee kana keessa kaa'ameera jedha ibsi ba'e. Akkasumas Somaalilaand daandii balalii xayyaaraa kan Itoophiyaa keessaa qooda akka qabaattu ni eeyyama jedhameera. Somaalilaand beekamtii guutuu argachuu baattus biyyooti biroo waliinis waliigaltee mallatteessuun kun ka jalqabaa miti jechuudhaan falma mootummaan Itoophiyaa. Waliigaltee misoomaa buufata doonii dabalatee biyyoota adda addaa waliin Somaalilaand mallatteessiteetti jedha. Gama kaaniin barreessaa olaanaan IGAD Dr. Warqinee Gabayyoo hariiroo Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu jiru keessatti haalawwan dhiyeenya kana mul'atan ilaalchisee yaaddoo guddaa akka qaban ibsaniiru. IGAD haala jiru ciminaan hordofaa akka jiru yoo ta'u tasgabbii naannoo irrattis dhiibbaa inni fiduu danda'u hubateera jedhaniiru. Itoophiyaan Somaalilaand waliin waliigaltee falmisiisaa erga mallatteessitee booda gamtaan Awurooppaa qibxata kaleessaa abbaa biyyummaan Somaaliyaa kabajamu akka qabu cimsee hubachiiseera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmedii fi hoogganaan Somaalilaand Musee Bihi Abdii gidduutti waliigaltee wiixata darbe mallatteessan kun Itoophiyaan buufata doonii galaana diimaa barbaraa kallattiin akka itti fayyadamtu akkasumas buufata waraanaa liiziidhaan akka argattu taasisa. Gamtaan Awurooppaa ibsa baaseen tokkummaa abbaa biyyummaa fi daangaa Riippaabilikii Federaalaa kan Somaaliyaa kan bu'uura heera ishee irratti hirkate akkasumas chaartara gamtaa Afrikaa fi tokkummaa mootummootaan beekamu kabajuun barbaachisaa ta'uu yaadachiisuu barbaannaa jedheera. Kun nagaaf tasgabbii naannoo gaanfa Afrikaa guutummaaf dhimma ijoodha jedha ibsi dubbii himaan gamtaa Awurooppaatiin ba'e. Soomaaliyaan qibxata kaleessaa waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand gidduutti taasifame weerara jechuudhaan daangaa ishee eeggachuufis dhaadatteetti. Mootummaan Moqdishoo jirus ambaasaaddara isaa Itoophiyaa keessa jiran waamuudhaan hawaasni addunyaa aleellaa ifa ta'e kan ittiin jedhee fi abbaa biyyummaa isaa irratti raawwatamaa jiru cina akka dhaabbatu waamicha dhiyeessee jira. Waliigaltee falmisiisaa Itoophiyaa fi Somaalilaand tolfatan mormuuf namoonni istaadiyeemii Koonis kan magaalaa Moqdishoo keessa jirutti walitti qabamaniiru. Waamicha nagaa mootummaan dhiyeesse fudhachuudhaan naannoo Amaaraa godina Waaqimraa aanaa lama keessatti qabsoo hidhannoof filannoo godhatee socho'aa akka tureef ofiisaa sochii dimookiraasummaa aga'u jechuun kan of waamu waliin waliigaltee mallatteessuusaa bulchiinsi godina hawaasa Waaqimraa beeksisee jira. Bulchaan olaanaan godinaa saba Waaqimraa Haayiluu Girmaay kaleessa sagalee Ameerikaatti akka himanitti humnoota waraanaa waggoota sadan darbaniif qabsoo hidhannoo geggeessaa turan waliin waliigaltee nageenyaarra gahamuu aanaalee godina lama keessatti gandeen 16 to'achuudhaan qabsoo hidhannoo geggeessaa akka ture sochii dimookiraatawaa aga'u jedhee kan of waamu waliin waliigalteerra ka ga'ame naannoo hidhattoonni jiraniif mootummaan tajaajila hawaasaaf gargaarsa namoomaa ittiin ga'u rakkisaa ta'uusaaf ummatichas rakkoo jiru keessaa akka ba'u chuuf yaadameetii jedhan. Waliigalteen nagaa kun muddee 13 bara 2016 magaalaa Finfinneetti kan mallattaa'e yoo ta'u uummata godina Waaqimraa ifa kata'e dilbata darbe jechuun muddee 21 bara 2016 magaalaa Soqotaatti ta'u bulchaan kun dabalanii himaniiru. Ofiisaa sochii dimookiraatawaa agawaa jedhamuuf dura taa'aa akka ta'an obbo Kiiroos Roomahaa qabsoo nagaa filmaata godhachuudhaan mootummaa waliin waliigalteerra kan ga'an hidhattoonni naannoo isaanii keessa socho'an uummanni Waaqimraa beela hamaaf akka saaxilaman taasisee tajaajilli hawaasaa kan akka barnootaa fayyaa mootummaa biraa waan hin arganneef dararaa uummataa xiqqeessuuf jechaa jedhan. Gara oduutti aanutti naaceen immoo bulchiinsa naannoo Amaaraa naannoo Walloo Kaabaaf Shawaa Kaabaa keessatti raayyaa ittisa biyyaa hidhattoota faannoo gidduutti wal waraansi geggeeffamu kanneen yaada isaanii kennan ibsanii jiru. Godina Walloo Kaabaa aanaa Haabruu ganda baadiyyaa Buhoor jedhamtu keessatti muddee 23 bara 2016
raayyaa ittisa biyyaa fi hidhattoota faannoo gidduutti wal waraansa gaggeeffameen miidhaan dhaqqabu jiraattonni ibsaniiru. Meeshaa guddaa gatame jedhaniinis miseensonni maatii tokko irratti miidhaan dhaqqabu maddeen odeeffannoo kan sagalee Ameerikaa ibsaniiru. Haala wal fakkaatuun magaalaa Daseerraa fageenya kiiloomeetira 65 irratti kan argamtu naannoo Urgeessaa keessatti dhukaasa wal fakkaataan akka ture ibsanii namoonni nagaa gabaadhaaf ba'an irratti miidhaan qaamaa dhaqqabee Daseetti ergamuu isaanii ibsan. Magaalaa Dabra Birhaan keessatti hanga gara walakkeessa guyyaatti dhukaasi dhaga'amaa akka ture kanneen yaada isaanii ibsan dubbataniiru. Sababii dhukaasa kanaanis jiraattonni manaa ba'uu akka hin dandeenyeef miidhaa namarrattis ta'e qabeenya irratti dhaqqabe baruuf rakkisaa akka ta'e ibsameera. Dhimma kana laalchisee hoogganoota mootummaa godinaalee lamaanii irraa yaada isaanii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira. Golli nagaa eegumsaa akka tokkummaa mootummoota roobii har'aa walgahii hatattamaa geggeessuudhaan nageenya galaana diimaa irratti mari'achuuf jira. Kunis hidhattoonni Yemen keessa maadheffatan kan Huutii galaana diimaa irratti dooniiwwan irratti haleellaa irra deddeebi'uun erga geggeessanii booda. Hidhattoonni kun baatii onkololeessa irraa eegalee haleellaa diroonii misaayilaa akkasumas bidiruuwwan haleeluu kan jalqaban yoo ta'u dooniiwwan Israa'el waliin hidhata qaban yookaan gara Israa'elitti imalan jedhan irrattis xiyyeeffataniiru. Hidhattoonni Huutii kun lammiilee Faalisxiin Gaazaa keessa jiran waliin gamtaadhaan socho'aa akka jiran dubbatu. Dubbii himaan ergama United States kan tokkummaa mootummootaa Ned Evans ibsa baasaniin haleellaa hedduun sababaa malee Yemen keessaa naannoo Huutiin to'atameerraa maddu daldala idil addunyaa fi nageenya galaana irratti balaa guddaadha jedhan. Haleellaan kun humnoota United Statesiif kan Ingilizii irraa deebii gama waraanaa kan argate yoo ta'u Ameerikaan gamtaa biyyootaa hundeessuun karaa dooniin deemu eeguuf akka yaaltu taasiseera. Dhaabbileen fe'umsa daldalaa hedduun isaanii hojii isaanii gara gama kaaniitti jijjiiruudhaan dooniiwwan galaana diimaa fi galaana Meeditiraaniyaan irraa Suweez irraa fageessanii erguun daandii dheeraa karaa naannoo Afrikaa gama kibbaa fayyadamaa jiru. Ajajni giddugaleessaa kan United States akka gabaasetti haleellaa haaraa hidhattoonni Huutii kibxata kaleessaa galgal misaayilii farra doonii 2 Yemen irraa gara galaana diimaa gama kibbaatti dhukaasaniiru garuu miidhaan dhaqqabsiise hin jiru jedhanii jiran. Israa'el roobii har'aa haleellaa qilleensaarraa haaraa Gaazaa keessatti kan geggeessite yoo ta'u waraanni Israa'el haleellaa garee hidhattoota Libaanan Hizbollaarraa qabuuf of eeggannoo olaanaarra akka jiru ibseera. Kunis haleellaatti qondaala olaanaa Hamaas ajjeese hordofeetu jaallanne. Hamaasiif qondaaltonni nageenyaa naannoo sanaa haleellaa Saaleh al-Aruurii ajjeese san diroonii Israa'el waliin wal qabsiisaniiru. Hizbollaan akkuma garee hidhattoota Hamaas Iraaniin kan deeggaramuu fi Ameerikaan akka dhaabbata shororkeessummaatti ramaddeedha. Gareen kun erga wal waraansi Israa'eliif Hamaas onkololeessa keessa ka'e as daangaa Israa'el gama kaabaa qaxxaamuruun rookeeta furguggisaa jira. Hoogganaan Hizbollaa Hasan Nasrallah roobii har'aa waaree booda haasawaa taasisan qabu jedhamee ture. Arooriin Hamaas keessatti qondaala olaanaa koree hojii raawwachiistuu keessaa yoo ta'an hundeessitoota kutaa waraanaa Birgeedii Qaasim kan onkololeessa 7 Israa'el keessatti haleellaa rifaasisaa lubbuu namaa galaafate kana raawwate keessaa tokko. Ameerikaan bara darbee odeeffannoo waa'ee isaa nama kenneef badhaasa doolaara miliyoona 5 akka kennitu beeksiftee turte. Waraanni Israa'el du'a Aroorii ilaalchisee waan gabaafame irratti yaada kennuu didee jira. Hizbollaan ibsa baaseen yakki raawwatame kun deebii malee yookaan adaba malee hin hafu jechuudhaan kun adeemsa waraanaa keessattis tarkaanfii balaa qabuu jedheera. Oduun har'aaf jenne kanuma. Gara gabaasaatti aanutti naaceen immoo baqattoota Eertiraaf koodugaltoota Itoophiyaa keessa jiran irratti walitti qabuun hidhamuun raawwataa jira jechuudhaan koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksiseera.
Daayirektarri kutaa hojii mirgoota baqattoota godaantotaaf kanneen biyya ofii keessatti qeerraa buqqaanii ka koomishinichaa Ingudaay Masqala gaaffiif deebii VOA waliin taasisaniin Finfinnee keessa baqattoonni Eertiraa buufataalee poolisii adda addaa keessatti hidhamanii jiraachuu mirkaneessineerraa jedhu gabaasaa Mikaa'el Gabramadiin kunooti. Baqataan lammii Eertiraa tokko nageenya isaaf sodaachuudhaan maqaa isaa akka hin tuqamne gaafate waraqaan eenyummaa kee hin haaromsamne jechuudhaan erga itti himamee booda hiriyaa isaa 3 waliin bakka bashannanaarraa poolisiidhaan to'annoo jala ooluu isaa dubbata. Waajjira poolisii bakka inni jirutti hidhamtoonni gara 60 akka jiran irra caalaan isaanii lammiilee Eertiraa akka ta'an ka dubbate namni yaada kenne sun yakki hojjenne hin jiru qorannoon illee hin geggeeffamnee jira. Hidhamtoota gara 60 tana irra hedduun keenya lammiiwwan Eertiraati. Yakka homaa hin hojjenne. Waa'ee dhimma kanaas nun gaafanne. Poolisiin qorata tokko yakka hojjetteeta yookiin hin hojjenne jedhee si qorata. Sana boodas dhimmi kee qoratamee innaa baatu barnootaa fi gorsa kennee gad si dhiisa. Nu bira garuu qorannaan tokkoyyuu hin turre. Koomishina mirga namoomaa Itoophiyaatti daayirektarri kutaa hojii mirga baqattootaa godaantotaaf buqqaatota biyya keessaa VOA'f ibsa kennaniin lammiileen Eertiraa naannoo Finfinnee adda addaatti hidhamanii akka jiran ni beeknaa jedhan. ኤግዛክት የሆነውን ፊገር ወይም ቁጥር መናገር ትንሽ ቢቸግርም የመጀመሪያው መረጃ ሲደርሰን lakkoofsa sirrii ta'e dubbachuun nama dhibus ragaan jalqabaa innaa nu ga'e muddee 7 bara 2023 kanneen 40 ta'an hidhamanii akka jiran fakkeenyaaf Tulluu Diimtuu, Boolee Arraabsaa, Lidataa, buufata poolisii Xaafoo, Gofaa, Qacanee, Manan ka jedhu ture. Sambooda muddee 21 bara 2023 lakkoofsi kun ammas ol ka'ee kanneen 60 ta'an hidhamanii akka jiran mirkaneeffanneerraa jedhan. Maallaqa baaseen bahee ka jedhu namni yaada kenne ka jalqabaa haalli qabiinsa mana hidhaa sana keessaa gaariin turree jedha. Hidhamtoonni waraqaa eenyummaan qabaanne gara 20 ta'an garuu gara mana hidhaa biraatti geeffamaniiru jedhe. Dhimma kanarratti sagalee Ameerikaaf yaada kan kenne godaantota keessaa namni tokko godaantota bakka adda addaatti hidhaman akka gaafatuuf buufataalee poolisii Nafaas Silk Laaftoof Saaris Addis Safar jedhamu keessatti hidhamtoota hedduu arguusaa dubbata. Hidhamtoonni kun gadhiifamuudhaaf maallaqa hedduu gaafatamu jechuudhaan illee himataniiru hanga qarshii 20,000 ka gaafataman illee akka ta'e ibsee jira. Itti gaafatamtuun koomishina mirga namoomaa Itoophiyaa Ingudaay Masqala gama isaaniin eeruun wal fakkaatu akka isaan dhaqqabe dubbatu. እውቅና ያገኙ ስደተኞችም ጭምር ነው ለእስራት እየተዳረጉ ያሉት አላግባብ የሆኑ እስራቶች ሲዳረጉ baqattoota beekannaan kennameef dabalateeti kan hidhaaf saaxilamaa jiran. Hidhaa garmaleef ennaa saaxilaman immoo rakkoon tokkumaanni eeruun nu ga'ee jira. Baqattoonni kun dararaa sirriin taaneef saaxilamu. Fakkeenyaaf maallaqa kaffalanii ba'u eeruun amma nu dhaqqabe dhugaadhaa ka jedhu akkuma jirutti ta'ee 5,000 hanga 10,000 isaa olii kaffalanii ba'aa jiru jedhan. Godaantonni hidhaa keessa jiran waraqaa eenyummaa haaromsameef kan hin haara'in kanneen qaban akkasumas kanneen waraqaa eenyummaa hin qabaanne akka ta'an kan ibsan daayirektarittiin hidhaa kana ilaalchisee tajaajila barbaachisaaf tajaajila baqattootaaf baqaa deebii waliin mariin taasifamuu beeksisaniiru. Angwaatuun kun akka jedhanitti dhaabbanni mootummaa poolisii waliin mari'atee hidhamtoota waraqaa eenyummaa hin qabaanne ni gadhiisa garuu dhimma kooluu galtoota waraqaa eenyummaa hin qabaanne nan ilaallatu jechuusaa ibsaniiru. Mariin wal fakkaataan poolisii waliin taasifamullee ibsanii jiran. የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን የክትትልና ምርመራ ክፍል ኃላፊ የፖሊስ ኮሚሽነሮችን itti gaafatamaan koomishina mirga namoomaa Itoophiyaa kutaa hordoffiif qorannaa koomishineroota poolisii waliin akka wal argan marii geggeessameenis baqattoota galmaaniiru beekannaa qabu jedhaman gadhiisuuf waliigalteerra akka ga'ame baqattoonni hin galmoofne garuu biyya ofii Eertiraatti deebisamuu akka danda'an ibsaniiru. Kun immoo eegumsa baqattootaaf kanneen dahata gaafatan ilaalchisee hedduu yaaddessaadha jedhan. Itti gaafatamtuun kun akka jedhanitti kooluu galtoota humnaan gara biyya hin barbaannetti deebisuun mirga sarbuu ta'uu ibsaniiru. Mootummaan Itoophiyaa waliigalteewwan sadarkaa addunyaa akka kabajuuf akkasumas baqattootaaf kooluu galtoota galmeessuu akka eegalu gaafataniiru. Dhaabbilee poolisii federaalaa Finfinneerraa deebiif yaada argachuuf carraaqqiin taasifame milkaa'uu hin dandeenye. Haa ta'u malee tajaajilli baqattootaaf baqaa deebii kan Itoophiyaa dhimmichaaf yeroo dhiyootti deebii akka kennu akeekeera.
kan sagaleen Ameerikaa quunname itti gaafatamaan hariiroo alaaf hawaasaa kan dhaabbatichaa yaadaaf komii koomishinichi dhiyeesse quba qabaachuu ibsuudhaan yeroo dhiyootti deebii qindoome ka kennu ta'uu beeksiseera. amma dabareen ka dirree dimookiraasiiti. Itoophiyaan ulaa galaana diimaa kan buufata doonii mataa ishee argachuu Somaalilaand biyya ofiin of bulchitu garuu beekannaa tokkummaa mootummootaa hin argatin waliin waliigaltee wal hubannaa mallatteessuu ishee irratti beeksiftee jirti. Mootummaan Somaaliyaa biyyaalessaa ka magaalaa Maqdishoo maadheffate immoo abbaa biyyummaa narraa sarbamee jechuudhaan waliigalticha fudhatama dhabsiise. Dhorkatee akka waliigalticha fudhatama dhorkatee akka hawaasni addunyaa gidduu seenu gaafatee jira.